Ashama harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota madda walaabuu YouTube hundi keessanuu nageenyi kiyya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtan hundatti simbira haa ga'u. Egaa har'as walitti deebinee jira. Turtii yeroo muraasaa booda jechuudha. Egaa har'an tanas barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Barnoonni har'aa kunis namni hunduu ka fayyadamuu qabu. Dirqama namni hunduu fayyadamuu qaba jechuudha. Maaliif miidhaa ija keenya nurraan gahu bilbilli kun akkamitti miidhaa akkam faa nurraan geessisuu danda'a ka jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Namoonni jalqaba channel kiyya faariyaa taatan YouTube keessan keessa galuudhaan madda walaabuu YouTube jettanii gubbaa kanarra barreessuudhaan haala kana yoo barreessitanii kaatanii search gootu. Egaa search gootanii iddoo diimattee subscribe jettu kanarra yeroo tokko tuquun egas iddoo bilbilaa kanarratti yeroo tokko ta'e. Egaa haala kanaan viidiyoowwan as keessa jiran kan nama barsiisan ka barnoota gaarii nama dabarsan as keessaa ni argattu. So kallattiimaan gara barnootichaa taa dabaru. Barnoonni irraan tana akkamitti miidhaa bilbilli ija keenya irraan gahu ifirraa hir'isuu dandeenya si jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhe. Namoonni hedduun Facebookas ta'e akkasuma YouTube, Instagram, Telegram fi wantoota adda addaa irra sa'aatii dheeraaf kan turan ni jiru. Egaa sa'aatii dheeraaf yeroo bilbila laayit isaa yookiin ifaa laayit isaa daballee yookaan sirriitti fayyadamnu ta'e miidhaa guddaa ija keenya irraan kan geessu ta'a jechuudha. So akkamitti ifirraa hir'isuu dandeenya si jedhuuf aappii wayii qabadhee isiniif dhiyaadhe. Aappiin kun immoo baay'ee barbaachisaa akka ta'e tokko. Egaa jalqaba irratti Google Play Store keessan keessa galuun gubbaa kanarratti Blue Light Filter jettanii haala kanaan barreessu jechuudha. Egaa haala kanaan barreessitanii aappiiwwan hedduutu jiru. Isa keessaa iddoo gubbaarra ka tokko farasanii bahu kanarratti Blue Light Filter jedhu kanarratti yeroo tokko ta'e. Egaa haala kanaan nu bahee ka'ee anamma olii daawulood godhee jira. So an kallattiimaan keessa galee isin garsiisa. Egaa aappichi eega nu gabbu'ee jedhee kunoo haala kanaan nu baha jechuudha. Egaa haala kanaan nu bahee iddoo yeroo tokko irratti hin tu'e. Egaa haala kanaan nu baha jechuudha yeroo keessa gallu irratti yeroo tokkoof asiis ni tu'e. Egaa aappichi haala kanaan banamaa yeroo keessa gallu iddoo kunoo gubbaa kanarratti bantu jechuudha. Iddoo asirraa kanarratti bakka kanarratti yeroo tokkoof ni bantu. Haala margaa jirtan kanaan bilbilli keenya ifaasaa hanga barbaanne qannasnee hanga barbaanne hir'isnee jechuudha. Hanga barbaanne hir'isnee dabaluus dandeenya jechuudha. Haalumaan margaa jirtan kana olaanaa. So mee ifa bareeda isaa haa filannu. Fakkeenyaaf kun as keessa jira. Yoo galgalas ta'ee akkaataa aappiin fakkeenyaaf yeroo Facebook fayyadamnu galgala akkas halkan jechuudha. Kan halkanii fayyadamuu qabna jechuudha. Asirratti kan guyyaatu jira akkasuma immoo kan ifaa keessa ta'anii fayyadamuun ni jira. Kunoo fakkeenyaaf akkaataa yeroo sanitti bilbila kee fayyadamaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf halkan yoo ta'e asirratti iddoo halkan kan naayit kanarratti kudhan iddoo ji'a kanarratti kudhan bilbila kan kee irraa gajarriste haala yeroo san fakkaachuu qaba bilbilli kan kee dirqama. Bilbilli kee dukkana keessa teessee yeroo fayyadamtu ifaan isaa sun kallattiimaan waan gara ija keetti qajeeluuf baay'ee tokko ija keenyaaf miidhaa guddaa geessisa jechuudha. So kanaaf guyyaa yeroo fayyadamtu akkasuma immoo ifa haala kanaan wanta kana yeroo fayyadamtus yeroo aduun ganamaas ta'ee haala hunda sa'aatii kamiyyuu jechuudha jijjiiruu dandeessa jechuudha bilbilaan. Haala yeroo wajjin deema jechuudha aappichi kun. Fakkeenyaaf kunoo ampuli bilbila ifaa jechuudha asirratti yeroo tuutan kunoo haala yeroo keessa jirtu san wajjin bilbila kan kee irra jijjiirtee fayyadamuu qabda jechuudha. Maaliif miidhaa guddaa nurraan geessisuu danda'a. Fakkeenyaaf dukkana keessa teennee yookiin immoo guyyaa ifaa biraa yoo kan fayyadamnu yookiin ifaa humnaa oliitti daballee kan fayyadamnu ta'e baay'ee tokko ija keenya irraan miidhaa geessisa. Akkasuma ampulii adii irratti yeroo fayyadamnu kunoo yeroo ampulii adii teennee bilbila keenya fayyadamnu baay'ee tokko kan gaarii ta'e tokkodha. Asirratti kunoo haala kana irraa hir'isuudhaan itti dabaluu dandeenya. Kunoo haaluma kunoo as argaa jirtan kanaan akka barbaadan irra filattanii anuma fakkeenyaaf kana filadhe. Kabar baadan irra filattanii haala kanaan irratti tuquu dandeessu jechuudha. Asuma irraa hir'istanii asuma irraa dabaluu dandeessu. So ija keenya baay'ee tokko gaariidha aappichi kuni. Aappii kana gabbuufachuudhaan bilbila keessan irra fayyadamaatiin jedha. Egaa barnoota kana viidiyoo kana waan ilaaltaniif guddaa galatoomaa. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. YouTube channel kiyya subscribe godhuu hin dagatinaa. Akkasuma like share hiriyoota keessan affeeruu hin dagatinaa. Galatoomaa nagaan tura.